Dina gongon na jifte nyaatu mati kisha si mana fidin dufa. Akkamittiin si fida dubana dhoorkeen siin jee. Aboo dubaree battaanee mana fidin na qabban halkan akkasittuu mana tumam. Nyaata yaa Abdallaa Mahammad dubooree akkamiin si godhamee ajjeera bisodaadhu. Guyyaa san deemii ana haa miidhamuu ennaan ati miidhaa amata tokko guutuu miidhamaa turte. Amma Yusuf quba qabdaa jira. Ani Yusufis quban qabu haa. Itti bilbileetumaan gaafachuu jira khayriyaa baasee inni niisi. Leesh bishaan quraanaan ergini. Bishaan quraanaa namaan dhabe namaan itti kannuuf hin dhabe. Amma dirqama laaliiti nama bishaan quraanaa itti kanneef. Amma sheekha gaafannaan nama laaliiti akkasitti namni geessuuf yoo jiraate naan jee. Bishaan quraanaa isaa erga khayriyaa mana hidhaa keessan jira adii rakkoon qaban qixaanna kiyya qixaata amma halkan irraa dhufanii sa'a kudhan sa'a meeqa halkan natu mana meeroo. Bar erguuf hin deema bishaan quraanaa fuudheetiin sheekha bira jira. Ati duba qaamni kamsi jira. Aboo lokotana namiidhan hedduu luututu namiidhan dorkee dhaabbachuun danda'u maantana lokotana keessa sunatuma luututu wayyanna jettu lokotana na cabtine fakkaata. Duba furmaanni maali akkamittiin si baasaree dooraal. Na baasi bakka tana keessa. Siin baasa Abdallaa Akimaan si geessaaf koo caalaa balaataa kanarra miilli si caccabee taa'u jirta. Akkanatti lafee na cabsanii lafee nammaan tana lafee lokotana dorkee dhaabbachuun danda'u yoo hin kee dhaabbata jiru. Gaduma taa'igaa khalaas. Akkasii humna kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma agartan kana Abdallaan as keessa rakkadheetiin miidhamu jira. Lukti kun udduu qawweetiin nadhaanii jeeti. Miila kun akkuma agartan kanatti ol qabee dhaabbataanii akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyya du'aayi naaf godhaadha amma galeetii Yusuf illee nama laalee bishaan quraanaa ergee fi niin ergaaf maallaqa naan jaan sanillee akkas ayyee taate ayyee haa taate uummatallee gaafadhe akkasii yoo isaan naaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jettu isin jechaa kabajamtoota daawwattoota kiyya salaamtaan jettan onnee irraa haa bakka jirtan maratti isin haadha qabduun isin eegaa kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma agartanii mana sheekaatiin jira jechuudha. Mana kiyyarraa mana sheekaa deebi'eetiin jira anaa fi Mubaarak wajjii argamnaa jechuudha. Mubaarak fuudheetiin deemuu ni deema akka tasaa yoo gabbee hin taa'u jalaa fuudhanii jeetiin sheeka jalaa gabbee na jalaa hatan jeetiin fuudhee deemuu jiranii naanii sheeka bira dhiisee akka nasiiba carraa ta'ee sheeka bira namni dhufee namni jira namni dawaa godhatu naanii bira dhiiseetiin boocheeti nama na yaamtii jee isii ichi dhiisee Mubaarak fuudhee deemuu jiraachuudha kabajamtoota daawwattoota kiyya inshaallah du'aayi naaf godhaadha gibbii Abdallaan jiru san dhaqeetiin har'a Abdallaa baasaa isni rabbiitii wajjin du'aayi naaf godhaa kabajamtoota daawwattoota kiyya warreen garuu jaarsa kee baafannaan jaarsa kee fayyifannaan Yusuf dagattee galanni Yusuf akkanumaayii naan jechuu jirtan galatoomaadha. Garuu an Yusuf hin dagannee arrallee barullee Yusuf obboleessa kiyya haadha kiyya abbaa kiyya ilmootiyya Yusuf hin dagadhu jechuudha. Waan Yusuf dagachuu hin qabu sanumaaf kabajamtoota daawwattoota kiyya inshaallah hangaan Abdallaa bira dhaqee arraan tana Abdallaa baasu malee hin galu. Abdallaa ichaamaa ooltaa Yusuf bishaan quraanaa ergi jettanii akkaataan itti erguuf hin dhabee jechuudha. Akkaan itti isaa waa godhuun dhabee kabajamtoota daawwattoota kiyya kanumaa fi biizii ta'e malee an Yusuf jibbeetii miti Yusuf dagaddeetii miti suma akka tasaatti Yusuf maqaa dha'ullee hin garree naan jechuu jirtanii an Yusuf illee maqaa dha'u hin dhiisin jechuudha. An Yusuf lubbuuti jarraa hin jaalladha akka ilmaan kiyyaattiin fadhaa jechuudha. Sanumaafuu kabajamtoota daawwattoota kiyya halkan kanaan waniin hin deemeef nama kiyya tokkicha san maallaqaan jeekaniin ijoolleecha kaayasan fuudheetiin kannee fi akka Abdallaan nagarsiisu godhe jeetiin Mubaarak immoo fuudhee deemuu jiraan mucaan kiyya boo'ee sanneecha dhufne jeeni isa itti geessa naanii beekaatiin firraadisee hojjettiin deemaanii natti lallabdeeti uummata nu jaamtii jeetiin shakkee sodaadhe achi dhiisee jechuudha. Sanumaafuu kabajamtoota daawwattoota kiyya inshaallah amma deemeetiin kunno bakka inni jiru dhaqee gibbii suuta dhoodhee seene Abdallaa baasa hangasittuu inshaallah nafaan tura watu watu ni hanasuutee akkasii kunoo kabajamtoota daawwattoota kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin gibbii isaanii gasseeneetiin jiraachuu alhamdulillahi rabbil aalamiin galannee kan isaati gibbii seeneetiin kiyya amma maskoota irraaniin dubbisee daqiiqaa muraasa dhaabbadhu naan jee humna maskoota ni agartanii asirraa natti haasawee dhaabbadhu gajiin bahaa naan jee maallaqallee narraa fudhatee as keessa jiraachuudha inshaallah dhaqeetiin Abdallaa dubbisaa khalaas numaan dubbisaan jeheeni ayyeenaan jee akkuma karadhee akkuma viidiyoo keessatti agarreetti maallaqa kanneef Abdallaa biraa nu geessita. Eenyuun keessummaati isheen dubbatiin ayyee firsanii fi feesalnoon dhufanii akkasitti jechuudha. Dawaallee isattiin kanneef jechuudha. Dawaa isaa kabaaqii hafesan isattiin kanneef isaatu narraa fuudhe jechuudha. Sanuma akkasitti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaan jechuu gaafannaan yoo Abdallaa baasuu feetee yoo isa baafachuu feete uummata dhaqii uummata wajjin wal mari'adhu
yoo akka biraatti isaan duuba haaboo feete siifin baasaa na jalaa bade jeeni itti kijibe isaan jalaa yoon akkaan sii baasu feete dooraala 500 fidii naan jee jechuudhaan dooraala 500 amma keessatti harkaa qabaadhe Abdallaa hin baasuu jechuudha. Dooraala 500 yoo qabaatte ammaan Abdallaa kun moosaa ammaati jirtu tanatti fuudhee sikkannee an maallaqumarraa hin haajaadha fuutee deemtaanii naan jee anga dooraala 500 amma keessatti harkaan qabu bakkaan irraa fidullee hin qabu jechuudha. Saniifu du'aa manaa godhaadhaan rabbummaan maallaqumaan alatti siifaa baasuuga yeroon tunis yeroo maalleen hin jirre ni beektanii maallaqa hangaan qabuga kaleen itti kakkanne ammallee deebi'ee hunno waan harka jirtaniin haliibaa fi ijoolleedha nyaata kana godhuuf fuudhee isa kannee jechuudha 500 amma harkarra naa kanninaan siifin baasaa waan takka yaadini nalleen shakkini wallahi jee kakachu jira inshallah yoon arkadhe gaa barbaadeeti yoon dhabees gaa nasiiba rabbummaan haa baasu jechuu kabajamtoota daawwattoota kiyya du'aa manaa godhaadhaan isiniin jaa waan inni mana keessatti gabbaa'ii gaadaafi dhiifama ittillee lallabee natti hin dubbatin hangaan angabboonaan jee siin garsiisaa gibbii isaanii keessaan jiraachuu gibbiin irraa banee gibbii ol na seensisee viidiyoo keessan na waraabinii na mul'isinii nan dhiisanii yoo agarte viidiyoo tana firsan nan dhiistu jeetiin isa dhiisee jechuudha. Anilleen akka inni tumamee asii ari'amuuf hinuus jechuudha waa'ee isaanumaan haasawaa akkasitti jechuu kabajamtoota daawwattoota kiyya mana kana keessa jechuudha. Egaa uummata arabaa tokko jira bara arabaa fi oromoodhaan wajji jira haasawuu jiran jechuudha. Haasawuu jiran mana keessa isaan mana isaanii keessa haasawuu jiranii mana kana keessa kun arabaa fi oromootu wajjin jiraachuudha irra wal mari'achuu jiranii asii tume hidhaa fayyada sanga araba jechuudha namni isa qabees namni isa qabsiises keessanii fi arabaatu wajji qabe inshallah yoo rabbi jedhee kunoo anamma gibbii keessa waan hin jiru niin baasaa jechuudha baaseetiin deemaanii du'aayinaaf godhaa daawwattoota baaseetiin deemaa hoggaan jiru ammumaan tana fuudhee deemuu kiyyaa miti maallaqa inni naan jeessan hin qabu gaasila akkanatti baasee hodho deemin naan hin jiru niin baasaa hoggaan jiru akkuma waan amma fuudhee deemuutiin fudhatinaadha haalli ilaaleetiin akkaataa inni irra jiru dubbisee Abdallaadhaas wajjin haasee waan inni keessa jiru gaafadhee akkasitti jechuudha. Dooraalee 500 isaan naan jaansan barbaadee gaayoo liqiillee namni akka nu jiraate akkasitti barbaadee inshallah rabbi naaf haa hiru dhabnaanis gadabee Abdallaadha maallaqa liyoon dhabees gaa khalaas Abdallaas dhabee gaafa rabbiin baase haa ba'u jechuudha. Amma deemeetimmee isa bira dhaqaa kiyyaan achi kutachu maama maraattommaatti baabaa keellalla kiyyaan bee achi kuta viidiyoo keessa mul'achuun fadhu nee deemeetiin laala. Karam liiroo shakkiin tolfaa Suuta seetot. ayyee Inni baaba khair. akkasii honnoo kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma agartanii baabaa kadime honnoo ni argitanii qabbanna tana keessa ciisu jiraachuu balaaxaa irra ciisa wanni irra ciisus hin jirtu honnoo balaaxaa kanarra ciisu jira jechuudha. Lafti dukkana kaameeraa anumaatu isarraa maru jiraachuudha honnoo dubbisime honnoo hulaa itti hun qollofne honnoo gaaba'uun danda'umaaf keessa taa'u jira malee alaan itti danqaranii akkuma agartan kana Abdalla ana barmee dubbadhu haa Liina dhabar Abdalla Baba akkam nan godhume ajji baba dhufte nan godhume takka baba habibi akkam nama jirta Liina isa fuutee ijoollee fuudhee bara naani sheekha bira dhiiseetiin maaltu si fide bakka tan kiyyaadha maallaqa kanneefitiin akka inni sin agarsiisu godhee na agarsiise maallaqa meeqa waan ijoollumaaf kaa'e sanumaan gaa akkasitti fuudhee itti kannee kalee dooraala meeqa guutuu narraa fudhatee maallaqa na harkaa fide Liina leeshitti waan ijoollee maaliif waa ijoollee maal waa bittaa miti duba akkamiin Abdalla ijumaan si arkuun leesh tunuu ijoollee mata maallaqa kanite leesh ijoollee agabuu ijoollee bar ijumaan si arkuun tunuu waan guddaadha Nisi kabanis kasate baba as keessatti natu jira ummanni halkanii guyyaa keessatti natu jira Liina ta'a akkam situ jiran deeman fiyyaa kon nyaata na dhoorkee bar waan takka fiddeen dhufin jedhe waa dhaa'u taani amanaan fidee kun huccuu leeshoo tanaan hin lafa rafu jirta lafa moo kuna balaataa kana malee wanti takka hin jirtu yaa Abdalla maama duba falli kami akkam naan jee ammaan tana innilleen gongon na jirtu wanti takka hin jirtu kun akka halkanii dawaa dhaa'u cafaqeetiin akka mul'anne suuqadhe dhoo isatti itti kanne sii kanne ammaan itti kanne nam takka yoo natti hin dhufne kaammaa narraa bane kana dooraala 500 fidii naan jechu jira dhoo isatti Abdallaa sii baasaa yookiin hin agartu naan jechu jira akkamiin godhame ka Oromoo saniin naan jee yaa baattuudha yaa bosiyaatu deema yoo yamanii taate malee namni diinaa taate kummanni wal baallaqani yaman akka naan jee ka Oromoo san dooraala 500 naa kannina wallaahi anaa dhoo isa sii baasaa jeeti
Amma ubar. Ati amma dubare dura bishan qabda yaa on ko taatu najibta kan. Akkamitti siifi daree qoonqoo na dhufu ummata kan nu dhufani. Ilmoota nama fidiruuf. Amma isaa dhibbi Abdallaa Laaliyyeessi hayyame. Isaatu dhooysa na hayyame bar maallaqan irraa kanneefiitiin dawaa itti kannee fidinaa kannaaf ijjeena irraa fuudhe gaa dawaa sii kannuu dhabullee hin beekon. Diinaan gongoon najibti nyaatuma xiqqisha sii maanaa fiddeen dhufe. Akkamittiin siifi dubana dhoorkeen siin jee. Aboo dubaree baxxaanii hoo maanaa fidillee naa qabbante halkan akka jettuu maanaan tumamu. Nyaata yaa Abdallaa Mahammad dubooree akkamiin si godhamee ayyara sodaadhu. Guyyaa san deemii ana haa miidhamuu ennaan ati miidhaa amata tokko guutuu miidhamaa turte. Amma Yuusuf quba qabda jira. Ani Yuusufis quban qabu haa. Itti bilbileetumaan gaafachuu jira khayriyaa baasee inni niisi. Leesh bishaan quraanaan ergini. Bishaan quraanaa namaan dhabe namaan itti kannuuf hin dhabe. Amma dirqama laaliiti nama bishaan quraanaa itti kanniif. Amma sheeka gaafannaan nama laaliiti akkasitti namni itti geessu namni geessuuf yoo jiraate naan jee. Bishaan quraanaa isaa erga khayriyaa mana hidhaa keessan jira ajira kongo banan qixaanna kiyya qixaata amma halkan irraa dhufanii saa kudhan saa meeqa halkanatu mana meeroo. Bar erguuf hin deema bishaan quraanaa fuudheetiin sheeka bira jira. Ati duba qaamni kamsi jira. Aboo lokotana namiidhaan hedduu luututu namiidhaan dorkee dhaabbachuun hin ta'u maantana lokotana keessa sonatuma luututu wayyanna jirtu lokotana na cabxine fakkaata. Duba furmaanni maali akkamittiin si baasaree doolaala 500 sana isaa fuudheetiin si baasa. Furmaanni maali mana hakimaa maaliin na geessitaniina. Ani luututu jala na cabee bara. Mana hakimaa siin geessaa ta'a mana hakimaa as keessaa yoo baate malee akkamit dheeyte duba. Hiiga. Lokona cabsa yaa luututu jala Mubarak ya baba ummatan na tumiya ina da baba wato mamiti halkan kai tu mamiti ayye duba Abdallah ayye amma dora dibba shana isa dora dibba shanan kayon arka daliki barbadeetin si basaga ya ba dora dibba shana hafuti demeti mubarak ya baba me tai da haji tai me tai baba me tai achiranga kutta tai daraja ranga kuttati tai suma nabno na bira amma na biro na radi yo dora dibba shana arkatti dibbu mala masadilla yo arkatti Esain arkadda kanaa ganaan barbaada. Yoo maallaqa sana rakkachuu baatte anas keessa haa taa'u. Ganaan barbaada. Ijoollummaa waa biti fa'aa jira kongo boliin ani tuma uummanni kun otuma ijoollee gartee halkan dhufanii barasitti akka wanta akka kanatti akka na cafagu jirani. Uleedhaan moo duba falli maalii Abdallaa kiyya duba akkamiin si godhame. Halkan irraa mana kana keessa hunda ani ati ol seenuun taatu naan jala qabbaroomna keessa. Amma karadheetiin firsan faan hin jirtu eessa jirti firsan. Hamsoolaa kana uffattee bulta. Huccuu qal'ishoo sana uffadhee bulu huccuun tulluu. Isiin mana hin jirtu Arabaa fi Oromootu mana san keessa jira. Namoonni jiran asiin dhufan isaan. Arabaa jira. Manidhaa kana keessa. Deengadamu maali fi ala kana arabatti micaasanii arabatti haasoftu nagee. Waliin naginaadhaa qabbantii acaccabsituu jetteeni amma yoo maallaqa argatte deena aduu boru akka na baaftu abdiin siraa qabaleena. Inshallah du'aa inaaf godhi Abdallaa Mahammad rabbii maallaqa siif haa hiru naan jee. Guyyaa boon as keessatti halkanii guyyaa qoonqoo dhabee laal qishuma amma afaan kiyyaa narra bishaan sila harkadhee bishaanuma dhuge waa takka rakkoon hin jirtu. Duba akkamittiin sii fide nafattishee ol na naqe kiyyaani. Mana bakka kana amma dhufuudhaaf fattashanii si naqani. Nafattisheetiin dawaan suuqqadhee dho'iseetiin sii kan na jee hunda agaree narraa fuudheemi. Amma maallaqa meeqa kan ta'eef? Uumaan harkaa qabu taati beektu saniin kanneef ka. Hanga saniin kanneef. Dura 150 san kan ta'eef. Eegaa sanumaan kanneef si agaruma kanaafuu. Amma ijoolleedha malee waa bittare. Wanta karkaan qabu gaan amma du'aa inaa godhimee teetuma tana rabbi namarraa illee taatu siif haa hiru jee. Yalla ayyaa khalaasummaan si duubaan dhufu jiranii ta'e firaachi laaleeti. Khalaas deemaa isin. Kiyyaan khalaas bar kiyyaan akkas naan jee. Khalaas deema adii khalaas nuti ni deemna amma zaan nurra geesse na tuttuqu jira viidiyoo namariin nan dhiistu naan jee. Yalla daabbu. Yalla ayyaati amma maan gootni beekta. Yoo rabbi maallaqa riskii sii fide yoo waa harkatti liinaa liqii dheeraatu namarraa fudhadhuuti. Na baasi bakka tana keessa. Siin baas Abdallaa Akimaan si geessaa qoonqoo caalaa balaataa kanarra miilli si caccabee taa'u jirta. Kanatti lafee na cabsanii lafee ammaan tana lafee dhukatana ol kee dhaabbachuun danda'u yoo oliin kee dhaabbadhe jiru. Gaduma taa'i gaa khalaas. Akkasii humna kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma agartan kana Abdallaan as keessa rakkadheetiin miidhamu jira. Lukti kun udduu qawweetiin nadhaanii jeeti. Miila kun akkuma agartan kanatti ol qabee dhaabbataanii akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyya du'aa inaaf godhaadha amma galeetii Yuusuf fillee nama laalee bishaan quraanaa ergee fi niin ergaaf maallaqa naan jaan sanillee akkas ayyee taate ayyee haa taate uummatallee gaafadhe akkasii yoo isaan naaf kana liqii akkasii fuudhaa hangaaniin waa hunda mijeeffadha isinii deebitti kabajamtoota daawwattoota kiyya nageen naa turaadha deeme khalaas Abdallaa Mahammad nageetti Baba kedun godummaa ni ana. Bibi bye. Bye. Bye baba. Yalla ye nageetti. Nimbaati baba. Uma yaadin tamam. Tamam. Asin dangarabani. Asin dangarabani. Yoon gabbee baba kun uummanni liinaa duuba dhaabbachuu jiru nan dhiisaniiti. Akkasi xiyyaan na tuttuqu jiraati yalla ye ma salaamaa deemne. Nageetti ye.